بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبي أنتنا واي أحكام العيد واي برنوت عيدا إسني كبرنت دهانة اتدهاد أن وردفع حكمي سير لالا كفتي لي أدت درسي تنيتنا بافن لالا أولا حكمها تدران درا صلاة عيدا كنا حكمي نساء مالي وبوجنة حكمي نساء فردي nama hundarratti jabeeffamaadha salaata dhiisuun taane akka salaanni dirqama maktuubaan salaata shananii beekamtuudha kunis ammoo fardiidha jechuudha waan dhiifamuun taane maaliif nabiin keenya takkaan dhiifnee namaafillee dhiisaa jee hin laaffisne hanga gartee bal'inaan oguu itti gasseen ilaallaa dubartiin qulqullummaan qabne ta xuriin baatii itti jirtu ta gartee xuriin deessumaa itti jirtu dubri heerumaa ka'e hundi gartee akka bahu akka hadiisa ummatiyyaa keessatti himametti jabeessuun sun maal beeksisaa fardiidha waan jabduudha jechuudha salaanni kun gartee dhiisuun ta'u jechuudha fardii jabeeffama irra hedduun ulamaa'iidhaa fardii matamatatti namarratti ta'e jechuudha tolii gala lammeessaan takbiirtaa godhuun barbaachisaadha takbiirtaa Allahu akbar jedhanii takbiirtaa godhuun barbaachisaadha yoomirraa yoo ciida arafaa yoo ciida adhaadhaa taate ganama subihii guyyaa arafaa guyyaa sagalee isaarraa kaasanii guyyaa sanis halkan ciidaatis borumtaa ciidaati akkasitti takbiirtaa godhuu barbaachisaa ilaa ayyaamu tashriiq guyyaan 13 dhumutti salaata shanan boodaanis akkasumatti takbiirtaa godhanii jechuudha yoo ciida fitriidhaa taate immoo halkanuma ciidaarraa yeroo ciida jechuun beekamerraa kaasanii hanga ganama ciida salaatanitti takbiirtaa godhanii jechuudha takbiirtaan sun akkamitti jedhamti siiqaan isii akkamii yoo jenne gosa adda addaatti jirti isii keessaa ta'e irra filatamtuudha takka isiniif jenna Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar walillahil hamdu akkatti tana deddeebisee jechuu barbaachisa jechuu siiqaan jedhamu kana rafu sawti bihaa ol fuudhanii sagalee lallabanii jechuu barbaachisaa namni dhiiraa jechuu dubartiin suutuma hasaastee jettii jechuu karaarratti jechuu barbaachisaa magaalaa keessatti halkan ciidaa guyyaa ciidaa jechuu suuqa keessatti masjidatti karatti bakka deemanitti sayyaaraa keessatti bakka hundatti Allahu akbariin tun ol fuudhamuu qabdii jechuu akkuma san seera ciidaarraa ciida soomana ramadaanaa ganama waa nyaataniit timira witrii nyaataniit akkasitti salaatatti ba'an agabuu deemuun barbaachisu ciida arafaa yoo ciida hajjiidha agabuu deeman akka nama soomanaatti kawaa takka nyaata bishaan hin tuyin kaanii deemuu barbaachisaa jechuudha akeekkadha eega ciida salaatanii galan fataran jechuudha yoo udhiyyaa irratti fataran haalaan caalaa tahaa yoo tiruu udhiyyaadhaa nyaatan haalaan caalaa tahaa jechuudha ciida soomanaa osoo hin deemne ganama waa nyaatanii yoo nama laafe timira nyaatanii timira sanuu witrii godhan firii takka firii sadii firii shan akkanatti caalaa jechuudha ciida arafaa ciida zulhijjaadha hundi namaa agabuu deemuu qaba salaatee oguu deebi'ee yoo qabaate foon udhiyyaa isaa irratti nyaata akka nama soomana huruutti fataraa yoo danda'ame tiruu udhiyyaa nyaataa yoo danda'amu homa rabbi isaa razaqatti furaa jechuudha kun seera akkuma san uffata bareedaa uffachuu barbaachisaa ahsanal malaabis uffata isaa bareedaa danda'u haaroo bitataa qabaachuu baatu kama dur dhiqee tolchee bareechifatee akkasitti uffachuu barbaachisaa jechuudha dubartiin ammoo uffatuma aadii kama dur uffattii nabiin keenya kan babbareeffannetti akkanumatti masjidatti haa baatu gabroota rabbii masjidarraan dhoowwina hadiisa jedhutu jira jechuudha shanee isaan seera ciidaarraa qaama dhiqachuu barbaachisaa jechuudha ciida lameenittuu qaama dhiqachuun barbaachisaadha jechuudha waan hafuun taane urgeeffatanii bareedanii akkasitti namni dhiiraa waan urgaa'us godhatee jechuudha salaanni ciidaa raka'aa lamaa ta duraa takbiirtaa 7 qabdii ta boodaa takbiirtaa 5 qabdi faatihaan duratti jechuudha farqiin isii salaata biroo irraa qabdu kan raka'aa lama ta sagalee ol fuudhee imaamtichi itti qara'u akka salaata jum'aadhaa takkaa'u salaata fajriidhaa ta'e jechuudha raka'aa duraa keessatti sabbih isma rabbikal a'laa qara'ee namni nama salaachisuu raka'aa lammeessaa keessatti hal ataak hadithul ghashiya kana garuu barbaachisaa jechuudha akkatti sunnaa kanaatu nabii keenya irraa dhufe takkaa'u raka'aa duraa keessatti qaaf wal qur'aanil majiid qara'ee eega faatihaati raka'aa lammeessaa keessatti اقتربت الساعة وانشق القمر سورة القمر قرأ سير قرتين نبي كن يرى في سنة وان هردو فمو قوي
garuu namni kana hundaa hin beekne oma gabaabsee suuruma gabaabduu yoo qara'e suma rakkoon qabu jechuudha irra caalaan afdalli barbaachisan kana torbeessan salaata ciidaa kasoomanaa zakaa fixiriidhaa ganama baasanii akkasitti deeman zakaa fixiriidhaa nama hundarraa ofirraa baasanii ganama osoo kara salaata ciidaan deemu ciida soomanaa ciida ramadaanaa ciida fixiriidhaa jechuudha fitrii ganama baasuun dirqama fitriin sun waan akkamitti baate inshaallah darsii barnoota mataa isii danda'e isinii qopheessan yoo rabbii keenyaan taate salaata ciida arafaadhaa takka ciida adhaadhaa salaataniit deebi'anii udhiyyaa qalan udhiyyaa qaluun barbaachisaadha udhiyyaan salaata ciidaa booda zakaa fitrii baasuun salaata ciida soomanaa dura hundi yeroo isii murtaa'e qabdi fitriin salaata booda dabarsuun taata udhiyyaan ganamaa miti salaata adhaadhaa booda waa'ee udhiyyaattis darsii takka beekamtu waan akkam akka taate seerri isii maal akka ta'e isinii dabarsinee jirraa jechuudha deebitanii laaluun ni danda'ama jechuudha seera ciidaarra akkasuma mukhaalafatu tariiq karaa tokkoon deemanii karaa birootiin galuu barbaachisaa maaliif ta'e jennaan nabii keenyaatu sallallahu alaihi wasallam karaa kunti dubbiin deebisaan tan jechuudha sunnaa nabiiti karaa nabii keenyaati jechuudha sallallahu alaihi wasallam akkuma san seera ciidaarra waan barbaachisu tahni'a muslimtoonni tahni'a wal godhu baga rabbiin isiniin ga'e jeenam walii bilbilee karaa adda addaatiin miidiyaa adda addaatiin walii dabarsee wal ziyaaree manarratti walirra deemee haadha abbaa isaa ziyaaree obboleessa ziyaaree baga iida geessan masjidatti kararratti bakka wal argetti taqabbala Allahu minna wa minkum waliin jechuun barbaachisaadha jechuudha waan biroollee yoo ka kana fakkaatu tahni'a eega tana jee booda afaan ufiiti du'aa'ii waan biroo walii godhu kuma hamtuun qabu jechuudha kurneessan taphni barbaachisaadha alla'ibu fil ciid alla'ibu almubaahu fil ciid yeroo ciidaa taphachuun barbaachisaadha guyyaa gammachuuti guyyaa taphaati guyyaa namni hundi wal boharsu jechuudha tapha shari'aan hayyamte tapha dhoowwaan keessatti hin jirre tapha hamtuu hin qabne taphachuun waa takka hamtuu hin qabu jechuudha ciida teenya qeebalamtuu rabbi nu haa godhu ummata muslimaa hundarraa rabbi haa qeebaluu baga rabbiin ittiin isiniin ga'e jenna ammas takbiirtaa ciidaa oggu takka jenneet sanumaan darsii teenya haasawa keenya walii xumurraa الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.